Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota hordoftoota yuutuubii gurmee ICT ashama akkam jirtu akkasumas kanneen yuutuubii keenyaaf haaraa taatan akka mallattoo sabiskiraabii tuquun beelii isaa irra tuqaatii barnoota koompitaraa fi kan yuutuubii isiniif darbu hordofuun maamila nuuf ta'aa isiniin jenna. Kallattiin gara sagantaa keenya guyyaa har'aattiin isin dabarsaa nu waliin turtii gaarii. Google Drive jechuun formaata kuusaa duumessaa yookiin iCloud irratti hundaa'ee fi faayilota toora intarneetii irratti seef gochuu fi bakka barbaaddetti bilbila smaartii, taabileetii yookiin koompitara kamirrayyuu akka argattan isin dandeessu. Diraayivii koompitaraa yookiin meeshaa moobaayilaa keessan irratti fayyadamuun faayilota haala nageenya qabuun ol kaa'uu fi toora intarneetii irratti gulaaluu dandeessu. Diraayiviin akkasumas namoonni biroo faayilota gulaaluu fi tumsuu akka salphatu taasisa. Google Drive'n daataan keenya bakka adda addaa bilbilli keenya yoo bade akkasuma koompitara keenya yoo bade yookiin immoo taabileetiin keenya yoo bade salphaatti daataa kan keenya guutuusaa argachuuf kan nu dandeessisudha. Kanaaf haala itti fayyadama isaallee waliin ilaallaa nu hordofaa isiniin jenna. Iimeeliin akkasitti banamee jiraachuudha qabaachuu. Sana booda kallattumaan gara diraayivii seenaa. Mee diraayiviin kun maal akka fakkaatu GB meeqa akka firii qabu ni ilaallaa. Yeroo tokko gadi tuqachuudhaan akkasitti bantu. Warroonni bilbila irraa bilbiloonni hin qabne yoo jiraate immoo Play Store irraa seentanii buufattu. Achirra yoo hin jiraanne immoo liinkii isaa yuutuubii kana jala isiniif ka'a achirraa buufachuu dandeessu. Akkuma beektan kunis faayila hedduu achirra kaa'eetiin jira. Haala kanaan faayila baay'ee isaa irraa kaa'achuu dandeessu jechuudha. Kanaaf GB 15 qabaachuu isaa immoo bakka kana bakka gama bitaatiin tuqaa 3 qabu kanarra dhuftaniiti yeroo tokko gadi tuqattu. Erga gadi tuqattanii booda kunoo bakka kana jala dhuftanii ilaaltu. Asirraa GB 15 qabaa jedhaara. Asirraa GB 15 irraa GB 6 fayyadameetiin jira jechuudha. GB 7 tuqaa 85 qabaa jedhaa jira. Kanaaf haala kanaanii kan ofirratti qabate jechuudha. Gmailii keessan irratti hundaa'eeti. Akkaataa kamiin immoo faayila irratti ol baasuu dandeenya kan jedhuuf asuma irratti yeroo tokko ni banattu. Karaa lamaan irratti baafamuu danda'a. Niiw kan jedhu ni jira jechuudha. Niiw kan jedhu ni jira. Asirratti yeroo tokko tuqattu. Dan upload kan jedhu jira jechuudha. Upload kan jedhu jira. Akkasitti tuqattaniiti kallattiidhaan gara miimoorii isin geessaa jechuudha. Kallattiidhaan gara miimoorii isin geessaa. Miimoorii keessan keessa seentaniitu bakka faayilli keessan jiru ilaaltanii haala kanaan gara faayila keessan yeroo tokko akkasitti filattu. Sana booddee upload ta'uu eegalaa jechuudha asirra. Argaa jirtoote akkasitti ol ba'uu jalqabaa jira jechuudha. Dan inni kun haala kanaanii inni lammataa immoo karaa lammaffaa gara faayila keessanii seentu. Gara faayila keessanii erga seentanii booda dookumentii haa ta'u, sagalee haa ta'u yookiin viidiyoo ta'u kallattumaan faayila keessan yeroo tokko akkasitti gadi qabdanii maark gootu. Erga maark gootanii booda sheer mallattoo jedhu sana dhaxxanii tuqattu yeroo tokko. Sheerii sana erga tuqattanii booda asumaan kallattiidhaan filattu barbaaddu jechuudha. Google Drive kan jedhu. Google Drive kan jedhu kanarratti yeroo tokko tuqattu akkasitti. Dan haala kanaan isin filachiisaa jechuudha gara diraayivii irratti. Sana booda save jettu. Uploaded my drive gara diraayiviitti upload ta'aa jira jedhaa jira. Asirraa argaa jirtoote upload ta'aa jira jechuudha haala kanaan. Kanaaf hordoftoota keenya Google Drive kan jedha kan akka Dropboxin illee hedduutu jiru baay'een isaanii. Jaras haala kanaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akkaataa kanaan Google Drive iimeela banattaniiti iimeelii 2-3 yoo banattan tokkorraa GB 15 argattu. Akkasumas lamaffaarraa sadaffaarraa illee salphaadhumatti GB 30 iimeelii lamarraa argachuu dandeessu. Faayilota adda addaa hedduullee achirratti walirratti kuufachuu ni dandeessu. Haala kanaan egaa Google Drive fayyadamuu dandeessu jechuudha. Sagantaan keenya guyyaa har'aa walumaa galatti kana fakkaata. Galatooma. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.